Naannoon Tigraay gaagaamaan barbaachifnetti akka hin deebine hunduu ga'eessaa bahuu qabaa jedhanii pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaan ibsa miidiyaaleef kennaniin naannicha gara waraanaatti deebisuu fi gareen fedhii dhuunfaa fi socho'aa jiru gochicharraa akka of qusatus yaadachiisanii gareen muraasni magaalota naannoo Tigraay tokko keessatti biyya kan bulchaa jiru nuyi jechuun karaa seera cabseenii socho'aa jiranis chaappaa waajjiraalee fudhachuun jeequmsa uumaa akka jiranis obbo Geetaachoon ibsanii rakkoon kun gara walxaxaatti akka hin dhufnee fi mootummaan xiyyeeffannoon hojjechuu akka qabus gaafataniiru. አሁን ባለንበት ሁኔታ ትግራይ ውስጥ እየተፈጠረ ያለው ሴራ አሉማን የሮ አማናኖ ትግራይ ኬሰቲ ኡመማ ጅሩ ዋጅራሌ ረዴመኒ ቻፓ መነ ሆጂ ቡቱ ዋጅራሌ ጨብሰኒ ሴኑኒ ጋሬን ሴራን አላኩኒ ትግራይ ኬሰቲ ወልቲ ቡኢንሲ ወሊኒ አካ ኡመሙ ታይሱረቲ አርገሙ ታቴን ኩኒ ዮሙደቱ ሞቱማን ታይላሉን ኢረንጅራቱ mootummaan yeroo naannoo Tigraay keessatti hundeeffame mootummaa waliigaltee Piriitooriyaatiin hundeeffamedha. Hundeeffamni mootummaa naannoo Tigraay akka mootummaa naannoo kaanii keessatti hundeeffame waan hin taaneef mootummaan naannoo kanaa dadhabbii guddaa itti taasise waan ta'eef ammas deeggarsa gochuufi qaba. የፌደራል መንግስቱም ተሳትፎ ውጤት ያመጣው ስለሆነ ከዚህ አንፃር ነው መታየት ያለበት. mootummaan federaalaa naannichi wayita rakkoo keessa galu akkaataa hojmaataan nuti osoo waamicha hin taasisin gidduu seenuu akka danda'us eeraniiru. ፌደራል መንግስት ጣልቃ ገብነት ጋር በተያያዘ ነው. ፌደራል መንግስት waa'ee dhimmaa gidduu seentummaa mootummaa federaalaan kan wal qabatudha. Nuti akka mootummaan federaalaa gidduu seenuu fi gaaffii dhiyeessine hin jiru. Kunis sababoota lamaafi. mootummaan yeroo naannoo Tigraay waliigaltee mootummaa federaalaa fi abuut gidduutti Piriitooriyaatti taasifameen mootummaa yeroo hundaa'edha. Kanaaf mootummaan federaalaa wayita mootummaa yeroo ofisaatiin akkaataa fedhii isaatiin hundaa'e kun rakkoo keessa galutti balaarraa baraaruu fi dirqama isaa bahuu qaba. Naannoleen biroos yeroo taateen humna isaaniitiin ol ta'e to'achuu dadhabanitti mana maree waammatanii akka mootummaan federaalaa gidduu seenu ni gaafatu. Haala amma naannoo Tigraayitti keessa jirru haalli manni maree walitti qabamee gaaffii itti dhiyeessuu danda'uuf mijatu miti. Kana jechuun mootummaan federaalaa hojii hojjechuu qabu hojjechuuf yaadachiisa qaama biraa isa barbaachisa jechuu miti. Yeroo ammaa kana akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatiin naannoowwan mootummaan yeroo naannoo Tigraay bulchu keessaa humnoonni mootummaa federaalaa turanii hin jirani. Loltoonni federaalaa bakkeewwan adda addaatti buufatanii hanga yeroo dhiyootti turan illee amma bakkicha gadhiisaniiru. Waan kana ta'eef rakkoowwan gadhiisanii bahuu loltoota federaalaatiin wal qabatanii mudatanii mul'achaa jiru. ይሄ ነገር በመፈጠሩ ምክንያት የተፈጠሩ ችግሮች ይኖራሉ. ummanni Tigraay nagaa barbaada waan ta'eef mootummaan federaalaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennuu akka qabus waamicha dhiyeessaniiru. Waliigalteen nageenya Piriitooriyaa haala guutuu ta'een hojiirra akka oolu qaamni hunduu hojjechuu qabaas gaafatani. አሁን የጊዜያዊ ምክር ቤት ህጋዊ አይደለም የሚለው ጉዳይ ሳይሆን በአሁኑ ሰዓት ammatti manni maree yeroo naannichaa keessatti hundaa'e seera qabeessa moo miti kan jedhu irra hin jirru. Sochii yeroo ammaa naannicha keessatti raawwachaa jiru mootummaan yeroo naannichaa akka mootummaa yerootti kan mootummaa federaalaatiin deeggaramudha jechuun diiguuf yaaluun mootummaa federaalaatti qabachuuf deemuutu mul'ata. Kun immoo hin ta'u. Akkaataa amma mootummaa yeroo naannichaa diiguuf yaalamaa jiruun mootummaa yeroo naannichaa diiguun olitti waliigaltee Piriitooriyaa balaarra buusuun olitti waliigalticha diiguun olitti kan nutti mul'achaa jiru haal duree ija dhiibee waraanaaf nama kakaasutu uumamaa jira waan ta'eef kana dura dhaabbachuun barbaachisaa ta'uu ergaa dabarsuufi. ይሄ በፍጥነት መገታት አለበት.